Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuune akkam jirtan dhageeffattoonni YouTube channel Soofuu Marappe bakkuma jirtanitti nageenyi kan koo kan jaalalaa fi kan kabajaa isin haadha qabu jecha har'as barnoota haarawaan walitti deebinee jirra. Bilbila namarraa bituu keessaniin dura settingiiwwan beekuu qabdanii fi ilaaluu qabdan lama isinitti agarsiisa. Nama tokkorraa bilbila bituu yoo barbaadan yookaan ammoo bilbila haarawaa bitachuu yoo barbaadan settingiiwwan kanneen lama beekuun murteessaadha. Settingiidha tokko inni lammaffaa immoo koodiidha. Koodiiwwan kanneen lamaan itti fayyadamuudhaan bilbila namarraa bituu keessaniin duratti bilbilli kun oriijinaala moo kan itti fayyadamanidha moo kan itti fayyadamne isa feekiiti moo isa oriijinaala kan jedhu akkaataa ittiin beekuu dandeessan karaa lamaan isinitti agarsiisa. Ani mooyedha channel kan koo Soofuu Marappe irraa warroonni yeroo jalqabaatiif gara YouTube channel kanaatti dhuftan subscribe gochuudhaan gara maatiiwwan keenyaatti dabalabaadha. Akkanumallee mallattoo notification all irra gochuu hin irraanfatinaadha. Video kana like share gochuudhaan hiriyoota keessaniin dhaqqabaa isiniin jechuu barbaada. Sekondi tokkoof like gochuu hin irraanfatinaadha. Gara barnoota keenya kanarratti yeroo deebinu bilbila namarraa bituu keessaniin duratti wanta beekuu qabdan murteessaa tahee lama isinitti agarsiisa. Wantoonni kunis bilbilli kun feekiidha moo oriijinaala high copy dha moo oriijinaala waan jedhu adda baafachuudhaaf isin gargaara. Nama tokkorraa bilbila bituudhaaf yoo yaaddan yoo kan karoorfattan ta'e bilbila san nama sanarraa bituu keessaniin duras wantoota kanneen lamaan beekuun murteessaadha. Kanaan duras dhaggeeffattoota kan viidiyoo tokko isiniif barsiisee ture. Viidiyoon kunis akkaataa ittiin bilbila feekii yookaan high copy ta'ee fi bilbila oriijinaala ta'e akkaataa ittiin adda baafachuu dandeessan kanaan dura viidiyoo isin barsiisee ture. Viidiyoo san linkii isaa description jala isiniif kaa'a. Inni kunis dhaggeeffattoota kan karaa ittiin bilbila namni itti fayyadamu yookaan namarraa bituu yoo barbaadan namoonni sunniin hangam itti fayyadamu. Bilbilli kun oriijinaala moo sadarkaa isaa gadhiisee gara kastamiitti jijjiiramee jira yookaan immoo bilbilli kun yeroo dheeraadhaaf nama san tajaajilee jira kan jedhu akkaataa ittiin adda baaftanidha. Karaa lammaffaa immoo bilbila high copy fi oriijinaala ta'e akkaataa ittiin beekuu dandeessanidha. Karaa lamaanuu isinitti agarsiisa. Sirriitti na hordofaadha. Jalqaba irratti kan isinitti agarsiisu dhaggeeffattoota kan koo jalqaba irratti settingii bilbilaa keessa seentanii kan laaluu qabdanidha. Wanta laaluu qabdan settingii bilbilaa nama sanii nama bilbila irraa bitachuu barbaadanii san keessa seentanii yookaan bilbila haarawaa bitachuu barbaadan settingii bilbila sanii keessa seenuudhaan wanta kana adda baafachuun murteessaadha. Jalqaba settingii bilbila sanii keessa ni seentan. Settingiin bilbila nama kamiyyuu irratti hin argama waan ta'eef settingis ka jedhu keessa seentan. Ergasii immoo dhaggeeffattoota kan koo gara dhumaa irra gad dhuftanii jechuudha. Ergasii immoo bilbila irratti garaagarummaa qabaachuu danda'a. About phone ka jedhu keessa seentan. Bilbila tokko irratti system ka jedhu keessa yeroo seentanidha about phone kan argattan. So salphamatti bakka sarchi baarii kana irratti illee about phone jettanii barreessuudhaan settingii kana argachuu ni dandeessan. So about phone ka jedhu settingii kana keessa ni seentu. Ergasii immoo akkana keessa gad dhuftan status information ka jedhu jira. Status information ka jedhu kana keessa ni seentu jechuudha. Egaa dhaggeeffattoota kan bilbila sirriitti hojjete yookaan immoo yeroo dheeraadhaaf hojjete gara kastamiitti jijjiiran yookaan namoonni yeroo dheeraadhaaf itti fayyadaman adda baasuudhaaf kan isin gargaarudha. Bilbilli kamiyyuu yeroo itti fayyadamtan yeroo dheeraadhaaf namoonni yeroo itti fayyadaman gara kastamiitti jijjiiramu. Official irraa jechuudha. Isa oriijinaala irraa. Kanaafiyyuu bilbilli namarraa bituu yoo barbaadan yookaan immoo haarawaa bitachuu yoo barbaadan wanta kan ilaaluun murteessaadha. Akkana keessa erga gad dhuftanii booda phone status ka jedhu jira. Phone status ka jedhu jalatti official ka jedhu barreeffamatu jira. Barreeffama kana akkuma asirratti argitan phone status ka jedhu jalatti official ka jedhu jira. Isa jalatti official yoo kan jedhu ta'e bilbilli kun oriijinaala jechuudha. Isa sirriidha bilbila san bitachuu ni dandeessu jechuudha. Karaan tokkoffaa isa kanaadha. Egaa dhaggeeffattoota kan asirratti immoo bilbila lammaffaatiin isinitti agarsiisu. Bilbilli tokko isa oriijinaala inni kun immoo isa yeroo baay'eedhaaf itti fayyadamedha. Oriijinaala haa ta'u malee yeroo baay'eedhaaf itti fayyadamee jira. Bilbila lammaffaa irratti immoo maal akka jedhu isinitti agarsiisa. Bilbila akkasii bitachuu hin qabdanii. Inni kun oriijinaala bilbila kan koo isa tokkoffaadha jechuudha. Kanaafiyyuu bilbila lammaffaatti haa dabarru. Amma immoo kan argamnu bilbila lammaffaa irratti argamna. Egaa bilbila lammaffaa irrattis settingii bilbila keessaa ni seentanii. Egaa bilbilli kun kan yeroo dheeraadhaaf tajaajiledha. Bilbila kana settingii bilbila keessa seenne bilbilli kun kan yeroo dheeraadhaaf tajaajile moo hin tajaajille yookaan immoo isa feekiiti moo isa oriijinaala kan jedhu adda baafanna. So settingii bilbila keessa ni seentu. Ergasii gara dhumaaraan dhuftanii system ka jedhu keessa seentanii bilbilli irraa bilbilatti garaagarummaa qaba jechuudha. About phone argachuudhaaf system ka jedhu keessa ni seentu. Itti aansuudhaan about phone ka jedhu keessa ni seentu. Itti aansitanii immoo status kan jedhu keessa seentan. Bilbila tokko irratti immoo device status jedha. Kanaafiyyuu asirratti status ka jedhu jira isarra seentu. Itti aansuudhaan gara dhumaa irra dhuftanii akkuma amma asirratti argitan device status ka jedhu asirratti custom ta'ee jira. Bilbilli kun yeroo dheeraadhaaf tajaajilee jira yookaan immoo isa oriijinaalaa miti jechuudha. Haala kanaan bilbila oriijinaala ta'ee fi isa feekii ta'e adda baafachuu ni dandeessan yookaan immoo bilbila yeroo dheeraadhaaf tajaajilee fi yeroo gabaabaadhaaf tajaajile yookaan isa oriijinaala ta'e adda baafachuu ni dandeessu jechuudha.
bilbilli kun bilbila isa lammaffaati isiniin jedhee jira. Kanaafiyyuu foon istaatasiin isaa yookaan immoo itti fayyadamni bilbila kanaa jechuudha gara kastamiitti jijjiiramee jira jechuudha. Kanaafiyyuu bilbilli kun yeroo haaraa bittanis kastam yookaan isiniin jedhu ta'ee yeroo dheeraadhaaf namoonni bilbila kanatti fayyadamanii jiran ofishaal kan ture gara kastamiitti jijjiirama. Yeroodhaan booda yeroo dheeraadhaaf namoonni bilbilatti yeroo fayyadaman gara kastamiitti jijjiirama. Kanaafuu bilbiloota kana bitachuu hin qabdanii jechuudha. Gara kastamiitti gara namoonni itti fayyadamaniitti jijjiiramee jira yeroo dheeraadhaaf tajaajila waan ta'eef asiniif bu'aa baay'ee hin qabu. Abboonni adda addaa hin hojjetanii ni dhaabbatanii abboonni akka kaameraadhaa wantoonni akka feesbuukii immoo appoon tokko hin hojjetu jechuudha. Bilbila kanatti jijjiirame kanarratti kastam kan jedhe kanarratti dhageeffatu kan appoon tokko ni dhaabbatu hin hojjetanii jechuudha. Kanaafiyyuu bilbila yeroo hundayyuu foon istaatasiin isaa ofishaal ta'e bitachuu qabdan. Karaan tokkoffaan ittiin isin bilbila nama irraa bitachuu keessanii dura wanti isin beekuu qabdanii fi isin sirriitti ilaaluu qabdan tokko isa kanadha. Inni lammaffaa immoo isinitti agarsiisu bilbila lamaan irrattuu isinitti agarsiisa ammas foon ka jedhu keessan seentan bakka itti nama bilbiltan irraa jechuudha dhageeffatu kun. Ergasii immoo duwwaa fi maslaalii barreessitan yeroo kanatti bilbilli keessan cufee keessaa ba'a. Mee ilaaladha kan koo isa orjinaala ta'e kanarratti isinitti agarsiisu duwwaa maslaalii. Akkuma asirratti argartan hin ba'a jechuudha. Wanti an barreessisuun yookaan duwwaa fi maslaaliin kun asirran taa'u. Yeroo kanatti bilbilli kun isa sirrii ta'e ofishaalaadha isa sirriidha jechuudha. Orjinaala rakkoon qabu. Duwwaa maslaalii yeroo jedhamu barreessan ni bada. Isa feekii ta'e yookaan immoo isa yeroo dheeraadhaaf itti fayyadame irra deemne immoo haa ilaallu. Bakka itti namaa bilbiltan irraa ni seentanii ergasii immoo akkuma biratti duwwaa maslaalii ittiin barreessitan. Akkuma asirratti argartan barreeffamni kun asirra taa'a bakkuma kanarra taa'a jechuudha. Hin badu akka isa duratti. Kanaafiyyuu haala kanaan bilbiloota yeroo baay'eedhaaf namoonni itti fayyadaman adda baafachuudhaan bitachuu ni dandeessu jechuudha. Egaa karaa kanneen lamaan itti fayyadamuudhaan bilbila isa feekii ta'e yookaan immoo namoonni yeroo dheeraadhaaf itti fayyadaman feekii qofaa miti dhageeffatu kan bilbila feekii ta'e illee haala kanaan beekuu ni dandeessanii garuu namoonni yeroo dheeraadhaaf bilbila itti fayyadaman beekuu ni dandeessan. Ofishaala irraa gara kastamiitti bilbiloonni yeroo dheeraadhaaf yoo tajaajilan ni jijjiiramu. Yeroo kastamiitti jijjiiraman immoo bilbiloonni kunniin appoonni adda addaa bilbila sana irratti hojjechuu ni dhaabu sadarkaadhaan. Kanaafiyyuu bilbila namarraa bituu keessaniin duratti sitingiiwwan kanneen lamaan beekuudhaan itti fayyadamuu ni dandeessu. Isinis bilbila keessan irratti yaaluudhaan bilbilli keessan ofishaala miti yookaan kastamiidha kan jedhu adda baafachuu ni dandeessan. Barnoonni kan koo kanarraa kana fakkaata. Akka itti fayyadamtan akka irraa fayyadamtan abdiin qaba. Warroonni YouTube chaanalii kanaaf haaraa taatan YouTube chaanalii barnootaati waan ta'eef subscribe gochuudhaan gara maatiiwwan keenyaatti dabalamaadha. Kan dabalatu notification order gochuun hin irraanfatinadha. Viidiyoon kun namoota baay'ee ni tajaajila ni fayyada jettanii yoo yaaddan share gochuun hin irraanfatinadha. Viidiyoo kanas sekendii tokkoof like gochuudhaan xumuraadha. Barnoonni kan koo kanarraa kana yeroo biraa barnoota biraatti walitti deemina. Hangasitti nagaan naa tura.